الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو طبيخ وجمتو تخينيا خنين بيا خسابي جلاتي بالله ندوجا سلام دنتهينيا كلين سران سناقه وججادا ويا أران تناتيس واي إما تقرى قبردي سني دفه إمينا نران تنا قبردي دفه فضل المشي إلى المساجد درجة غير مسجد دني ديمون قبل خرب مسجد ديمون خرب مسجد ربي خرب من الله على ديمون درجة سين كبدرة أرى ولله لجي أنا بريس خيسن كبدة دفه ربي سبحانه وتعالى دا قرآن ساخ وجماعي جلتما خيستي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر كابرتوتا وان فكاتو يبينكو كابرتوتا همالو كابرتوتا إنو هنتو ونكنا مزيد ربي جراجسون حالا لبوي فرطي رغا كفرما رغا بانين مزيد الله جراجسون كابرتوتا وان فكاتو جا مزيد جراجسو يجون در كبرتي مزيد خنا بكا هند جارتي بكا عداد جارتي اكيفي اچي جارتي مزيد جراجسو صول في انتاني مزيد كالتيني جرون فاقو جراتو داو جراتو مزيد اتديمتي خيستي قرآن قراتي خيستي صلاة خيستي ذكريتي مزيد جراجي سنكنا خنا رب سبحانه وتعالى آية قرآن خنا قطوفي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله مسجد الله لا جراجسون نمني مسجد الله لا جراجسون نما الله تأمنه أكسما نما ملء وجوه آخرت تأمنه وجوه الدنيا تنرى خيرا ما شر شالسن وجوه الدنيا تنرى خيرات مراد فامتي وجوه سنتي نما أمنه تو من الله لا مسجد الله جراجسا رب سبحانه وتعالى أكسما ملء نما صلاة دابي نما ملء زكاة خنت خزكاة خنو صلاة دابو خنا مسجد جراجسا كافر توتو سنتان كافرتوتا سنتان مسجد جراجسو مسجد بكا ديبتا كجاري اچاچ جاري مسجد جراجسو سنتان مسجد بكا هند جراجسو چوميتي مسجد جرو تركانفتي جراجسو دايجو خناف درجة قبا مسجد جراجسو كن مسجد تديمون كني مسجد تديمون كن درجة قبا مسجد تديمون درجة إني قبا مال فادا وان جامو اسني مور بادا رسول الله عليه الصلاة والسلام قاف توكو أصحابه سادين ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات جين ميوا ربي سبحانه وتعالى على سوابي ساتين درجات يسن أولوفولو سوابا ساتين ربين درجة أولوفولو وربين سوابا ساتين دلي حقو أمالي وربي سبحانه وتعالى سوابا ساتين سوابا سات لغنين سوابا وان سند لغنين درجة ما أولوفولو ميسيني مو جنان أصحابني قالوا بلا يا رسول الله eeyye nuyi yaa ergama allaadhaa nuyi janitti man jechuu asaabonni hoggoo kana nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam isbaaqul wuduu'i alal makaarihi jeen wa kathratul khudaa ila al masajidi wa intizaaru salati ba'da salati fadhalikum ar-ribaat jeen tara lama rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni sababa isaa rabbi subhanahu wa ta'ala da dilii namarraa haqee sababa isaa malee darajaa isaa nama wal fuudhu wudu'a kana jibban sarratti osoo jibbitu wudu'a guuttachuudha jeen isbaaqul wudu'i alal makaari jibban sarratti wudu'a guuttachuudha osoo jibbitu wudu'a kana guuttachuudha jeen nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti aansuudhaan ammallee munaasabaan keenya wakkasaratul khudaa ilal masaajidi tarkaanfii heddummeessuudha gara masjidanii karaa mana allaadhaa karaa masjida tarkaanfii heddummeessuudha sababa kanaatiin diliin namarraa qamtee darajaan nama wal fuudhamti jeen ammasiin wanni irra sababa isaatiin rabbiin dilii namarraa haqee darajaa nama wal fuudhu wantidaaru salaatii ba'da salaatii eega salaatadii salaata eeggatuudha jeen masjida sanitti masjida deemtee tarkaanfattee masjida deeytee wudu'a guuttattee jalqaba masjida deeytee kara masjidaa deemtee achitti teessee salaattee eega salaata kaanitii salaata eeggatuudha jeen santu fadhaalikumur ribaat jechuun saniitu akka nama daangaa biyya muslimaa takka eeguudhaaf faradoo daangaa seeratti hidhatee diina eeguuti jeen namni daangaa tokko eegu namni diina tokko eegu hirrafu gachiisee hirrafu jabdu jechuudha dubbii ajaa'ibaatu isa qabata daangaa eegu diina eegu jechuun hirriba nagaa hirraftu santu akka nama karaa allaadhaa keessatti takkaa'u santu akka nama faradoo daangaa biyya muslimaa takka eeguudhaaf hidhateeti jenne Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaaf nuti zabana
ammaan tanaa kana bahara diliidhaa yaabbannee jira. Bahara diliidhaa dilii xiqqoo guddoo akka jaabate ta'iyyaa ta'innaa ta'urraa ta'afaanii ta'arrabaa ta'agaraa waa hedduu dilii adda dalaynaa jechuudha. Kanaaf dilii akkaataa dilii ifirraa salphisan dilii ifirraa buufnu karaa masjidaa deemsee heddummeessuun karaa masjidaa tarkaanfachuun darajas ol nuufuutii akkasuma ammallee dilii irraa buustu jechuudha. كما جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني غير مسجدا غنمفتي نمني غير مسجدا تكاو هل كنيفتي غير مسجدا وادي موجو نمني ربي سبحانه وتعالى دا qubsuma takka jannata keessatti isaa qopheessaa jira. Taruma inni yeroo hunda yeroo inni karaa masjidaa deemuu fi yeroo hunda yeroo inni karaa masjidaa ganameeffatuu fi galgaleeffatu keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaadhaa dikkisee qubsuma ajaa'ibaa jannata keessatti isaa qopheessaa jira. Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Kanaaf nuti har'a jannata keessa seenuudhaaf jannata keessatti seennee jannata argannee qubsuma ajaa'ibaa achi keessatti argatuudhaaf Rabbi subhanahu wa ta'ala ni qopheessa jira. Mire karaa nuti homaa darbu qabnare gara masjidaa deemuu qabna. Karaa masjidaa galgalaa ganama yeroo hunda tarkaanfii karaa masjidaa heddummeessutu nurraa barbaachisaa jechuudha. Maaliif hoggaa tarkaanfii heddummeessite gara masjidaa diliin sirraa buutii akkasuma ammallee darajaan tante jannata keessatti ol sii fuudhamtii. Kanaa waliin jechuudha Rabbi subhanahu wa ta'ala a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullamaa gadaa awraaha jeemire taraa inni cufa karaa masjidaa ganamfatee deemuu fi galgala deemuu fi ganama deemu yeroo hunda keessatti Rabbiin qubsuma achi keessatti isaa qopheessaa jeemire. Kanaaf qubsuma kana argachuudhaaf gaanuti darajaan karaa masjidaa deemuun qabdu kana jechuudha. Tarkaanfii karaa masjidaa yoo deemnu hedduudha jechuudha. Kanaaf qajeellee karaa masjidaa deemnee masjida jiraachisuu masjida ibaadaa godhuu galata kana gara argachuudhaaf sosocho'uu qabna jechuudha. Ammas Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa hadiisuma Abi Hurayraa odeeffame keessatti yeroo nu himu akkam jaa man tatahhara fi baytihi thumma mada ila baytin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min fara'idillah. Namni mana isaa keessatti waddaatee mana isaatti wuduu guuttatee wuduu akka ajaa'ibatti xahaaratee qulqulleeffatee karaa mana tokkoo deeme. Manni sun mana biraa osoo hin taane mana abbaa qabeenyaa mana adda addaa gaamaatiin sii maree mana kana osoo hin taane manni sun manneen allaa irraa katee karaa mana sanii namni deeme maaliif liyaqdiya faridatan min fara'idillah. Fardii fardoowwan allaa irraa taate akka raawwatuuf jecha fardii fardoowwan allaa irraa taate akka raawwatuuf jecha namni karaa mana sanii deeme manneen allaa irraa katee كانت خطواته إيداها تكان تركان في إساء نتاتي تكان تركان في إساء كم تاتي جنان تخط خطيئة دلي خبوفت تاتي جي أما اللي والأخرى ترفع درجة أما اللي تركان في تابرتون اللين تركان في تكيرون تركان فتو خادلي سراي تاتي تكيرون تركان فتو خادلي سرابوفت تاتي تكيرون تركان فتو درجة إساء الفوتي يعني akkasuma ammallee yeroo inni tarkaanfii takka tarkaanfatee tarkaanfiin takka dilii oguu isarraa buuftee takka immoo daraja isaa ol fuuti jechuudha. Kanaaf man tatahhara fi baytihi thumma madaa ilaa baytin min buyutillah liyaqdiya faridatan min fara'idillah kaanat khutuwaatuhu iidaahaa tahuttu khati'atan wal ukhraa tarfa'u darajatan jaa. Namni duuba wudu'a guuttatee qulqulleeffatee mana isaa keessatti eegas booda gara manaa deemee manni sun manneen allaa irraa katee akka fardii fardoowwan allaa irraa taate raawwatuuf jecha jechuudha. Waan biraati akkuma deemu osoo hin taane nama rabbashuudhaa osoo hin taane useetuma waan fedhe osoo hin taane fardii fardoowwan allaa irraa taate akka raawwatuuf jecha namni deeme kaanat khutuwaatuhu ihidaahaa tahuttu khati'atan wa tarfa'u darajatan. Takkaan tarkaanfii isaanii taati akkam taati jedhe kaduba dilii isarraa buustu taati takka immoo tuun immoo akkam gooti darajaadha isaa ol fuuti. Kanaaf darajaan teenya akkuma tanaan dura dubbachuudha yaalletti darajaa teenya akkan wal fuudhamtuuf diliin akkan irraa buutuuf maal ta'uu qabna jennaan gara masjidaa deemuu heddummeessuu qabna. Tarkaanfii gara masjidaa deemuu qabna jechuudha. Wuduu guuttannee wuduu mana keenyatti waddaannee gara masjidaa yeroo deemnu diliin nurraa buuti darajaan nuuf wal fuudhamti jechuudha. Kana qaba obboleeyyan gaa darajaan gara masjidaa deemuun gara masjidaa tarkaanfii heddummeessuun darajaa inni qabu diliin nurraa bu'a. Keessaafuu obboleeyyan islaamaa zaman ammaan tanaa kana keessatti dilii ijaa dilii gurraa dilii afaanii dilii adda addaa bahara dilii yaabbannee jirra. Bahara diliidhaa yaabbannee jirra. Bahara diliidhaa ka yaabbanne kana duba Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka nurraa buusuuf tarkaanfii heddummeessuu qabna. Wudu'achuu heddummeessuu qabna. Arraanarra kaniin dubbachuu deemu waa'ee wudu'achuu osoo hin taane waa'ee
darajaa kana masjidaa deemuu qabdu. Darajaa kana masjidaa deemuu qabdu kana jechuudha. Diliin akka nurraa buutu akka duuba darajaan nu wal fuudhamtu gara masjidaa deemuu addumeessuu qabna. Manaan karatti deemu garuu kun haqaa jedhamu kana argatu nama Allaatti amane masjida Allah jiraachisu nama Allaatti amane guyyaa akhiratti amane nama ammallee deemee khasalaata da salaatu khazakkaa kennatu ka rabbi malee watakkallee hin sodaanne ka rabbumaa jechi deemuu mire kanaaf darajaa kana hunda argachuudhaaf tattaaffii godhachuu qabna. Hanga darajaa masjida deemuu qabdu خوطا براتي ولتي دي بنتي الراف خلنا ودي بدا سنجا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.